من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يا أيها الذين آمنوا يا ورطكم ربي دقوم ستن إن جاءكم جتشو يوسن التدفه فاسق جتشون نمني إسنال سامبين توقو جتشو دا فاسق جتشون يعني خارج نمني اسم برا قبه توقو جنتس فسودا دينيا جان فاسق جتشو تأسليم ما لفسق جتشون الخروج عن طاعة الله دقوا أجج ربي رابه جتشو هي كان بهو جوسون أستيس كيس جراجاني إن جاءكم يوسن التدفه فاسق جتشون نمني اسم برا قبه توقو جتشو دا namni isin biraa bahe tokko yoonii fi isinit dhufe jenna yoo in jaakum jechuu yoo isinit dhufe faasiqun namni isin haala isaan beeyne tokko yoonii fi isinitti dhufe yookiin faasiqa inumaa uzaayiru mata irra yoo dhiifne oo faasiqa jechuun nama ajaja rabbii irraa bahe jennee dhiisuu dandeenya. Binaba'in jechuun oduudha yoo isinitti dhufe information tokko yoo isinii fide fatabayyanuu jechuun adda baafadhaa jee durumma. Oduu dhageessan hunda kuma jirtutti hin fudhatinaadha. Namaaf isin dabarsinaa adda baafadhaa jemma. Kafaa bil mar'i kadhiban jaan ergamaan alayhi salaatu wassalaami. Ayyu haddisa bikulli maa sami'a jaan. Nama tokkoof ni gaya kijibaa ta'uudhaaf ayyu haddisa jechuun odeessuun bikulli maa sami'a waan dhagaye hunda odeessuun waan dhagaye hunda himuun sirrii miti jechuudha. Adda baafatteeti wanni tun dhiiruu hanqamta akka dhuga jettee himta malee. Akkanumatti dhageesseef hin dabarsitu waa hunda dhageessan moo'i waa hunda himan jechuudha. In jaakum yoo isinitti dhufe faasiqun namni faasiqa ta'e tokko yoo isinit dhufe binaba'in jechuun oduudhaan informationaa yoo isinii dhufe fatabayyanuu adda baafadhaadha. An tusiibuu jechuun akkan tuyne jechuudha. Li'allaa tusiibuu jechuudha. Afaan arabiidhaa keessatti laagatuun negatiivii keessaa dhiisuun baay'ee beekamaadha. Amma kontekstuwaaliin beekama innummaanuu an tusiibuu akka tuyxaniif jechuuf hin deemu rabbiin. Li'allaa tusiibuu akkan tuyne qooman jechuun ummata tokko kan tuyne bijaalatin jechuun wallaalaan yomma eelaan nama hundarraa informationa fuutan nama nagayaa tokkomma wallaalumaan arrabsuufaat dhufa waan namni sun hin qabe namarra kaayuu dhufa. Aayanni tun sababiin isiin itti buute baay'ee himama. San keessa ammoo takka jechuudha. Waliid ibn Uqbata ibn Abi Mu'aytii keessa buutee jan. Ergamaan deemi zakaa guuri sadaqaa ummata tokkoo guuri je'ee itti erge zakaa irraa fuudhuudhaaf. Kanamma inni ummata sanii wajji wallola qabaa jan. Wallola waan qabuuf haya je'ee asii deemeetuma isumaa karaa kana jiru. Ergamaan alayhi salaatu wassalaami ergaa nutti ergee jira jechuun information dhagayan. Kanamma isaan keessaa namni jabaan zakaa guuree ummata irraa fuudhee bakka takka wali qabee ergamaa sanii kennina jaanii taanii eeguu jiran. Si dhufemma inni sodaateetuma bakka ganda san dhaquun qabu je'ee karaa deebi'ee inumaa zakaan akka kennuu dhiisi anaa ajjeesuuf ka'anii je'ee kijibaan amma deebi'ee ergamatti himee. Kanamma jarri ergamaa san dhabnaan jechuudha. Ergaa silaa ergamaan ergate san dhabnaan zakaa isaanii fuudhanii dhufan. Ergamaanis duruu amma jara sanitti ajaje jechuu bakka. Akka isaan san dhaqanii irraa waan taateefuu jechuu dubbii adda baafatan ergamaan ajaje baay'ee aaranii dhiiroo maaliif ergaan ergamaadhaa maaliif nutti dhufuu dhabee maaliif nurraa hafan dhiiroo ni aarammoo ni dallanammoo maali nuutu waa balleessimoo yaanii ma zakaa isaanii fuudhanii as deeman warri ergamaan itti erge wajjin karaa walit dhufanii aboo isin maaliif ergamaan isinitti erge maaliif akkas gootanii zakaatti kannuu diddanii ajjechaaf maa barbaadan jennaan yoom numattuun dhufne ennummaanuu yoom akkas goonee dhammagaa dubbiin saniifuu hoggaa ka'anii dhufan dubbiin akkasitti dabaate waan akkanaa tanaa dhufa jechuudha. An tusiibuu jechuun khashiyata an tusiibuu jecha khashiyata yoo bakka tana goones dubbiin deemtimma. An tusiibuu jechuun tuquu keessanii sodaatama
jenneetis fasaruu dandeenya yookiin yoo li'allaa tusiibu laa gattuus ni ta'a khashiyataa gattuus ni ta'a karaahiyataas gattuus ni ta'a umaatii miti kana waan feete qaddaruu dandeeysaa akka giraamaraatitti an tusiibuu jechuun tuquu keessanii sodaatama qawman jechuun ummata tokko bijahaalatti wallaalaan fatusbixuu jechuun duubammaatis boodarani taatanii alaa maa faaltum waan hojjetan san irratti naadimiinaan sheena'oo gaabboo taatan boodanii gaabbitan eeywa amma information nama hundaa fuutanii yoo deemtaniin nama tokko nama nagayaa faa arrabsuu dhufa nama nagayaa miidhuu dhufa wallaalaan ammoo odoo quban qabne waan malee hojjetuu dhufa dubbii dabaafadhaa amma kunis naamusa biraati jechuudha suuraan tun jalqabu durumarraa maal jenne suuraa naamusa ba muslimtoota barsiiftuu jenne eegallimma wa'lamuu beekaa jemmaa fiisi anna fiikum isin keeysani jira rasuulallahi ergamaa rabbiitu isin keeysa jira saniifuu waan ergamaan isin keeysa jiruuf eeggachuu qabdan ergamuma kanaawu maqaa isaaniitis xureessuun qabdanii ergamaa rabbii isin keeysa jira fa'azzimuuhu ja'aninuma isa guddisaatii wata'addabuu ma'ahu isaa wajjin naamusaan jiraadha jee law yutiicukum jechuun odoo ajaja keeysan godhe fi kathiirin min al-amri wantoota baay'ee keeysatti ilaalamma hujii baay'ee keeysatti odoo ajaja keeysan godhe je la'anittum jechuun ni rakkattan isin waan biraa takkaa isinirra dhufaa rakkoo guddootu isin mudata ولكن الله قروم ربين حبب إليكم الإيمان إيمان قرأ خيسان التجالة قديتي وزينه جتون إيمان سمي ليس في قلوبكم قلبي تيسان كيتي إيمان ميدكس اسمها إسن إيغا رب رحمة المرتو إسن إسان قدن تيسان إس إيغا وكرها جتون نجيب بسيس إليكم جتون قرأ خيسان الكفر كفري إسن برتي جبامتو قديتي مؤمن توتا برتي dhuguma wal fusuuqa jechuun ajaja rabbii irraa bahuudha sammaas kufrii hoggaa jenne ni'maa rabbii dhoksuudha fusuuqa hoggaa jenne immoo ajaja rabbii irraa bahu shari'aa isaa fudhachuu dhiisuu sani wal isyaana jechuun dilii adda addaa jechuudha amma isyaaniin kun umuuma qabdi jara silaa dura dubbatame san hunda keessa fudhachuu dandeeysi wakarraha jechuun ni jibbisiisa ilaykum gara keeysanitti الكفر يجون ربي تكفروا في والفسوق أجج ربي رابهودا في والعصيان يجون دلي وججو جب ما قد إنه إسن إيغاتي سني سنقدم دي سنتي فيغا أولئك جرك سيسون هم الراشدون جي قاچيلون إسانوما ورق قاچيل ما ور ربين إيمان غر ثاني تجالة ما قد إيمان قلبي ثاني خيزة ميدكسي أكسم ما سي كفري إسان جبسيسي faasiqummaadhaa fi dilii adda addaa isaan jibbiseessan jarri sun qaceeloon isaanuma amma kana godhuuf maal ta'uu qaba duuba namni muumina ta'uu qaba jechuudha jalqaba hogguma eegaluu yaa ayyuhalladhiina aamanuu je'ee eegalle laalinni fadlan min allaahi tola rabbi irraa ta'eef jecha kun hundinuu jennimma fadlaniin maf'uulun li'ajliidhamma tola rabbi irraa ta'eef jecha kun hundi ka isinii godhame wa ni'matan jechuun akkasuma godhii rabbiitiif jecha rabbummaan amma tola isiniin fedheeti godhii isinii godhuu fedheeti waan kana isinii hojjetemma wallahu aliimun hakiim rabbiin beekaa ogeeysa duraanuu beekumsa isaatiin muumintoota isin godhe ogummaa isaatiin ammaasiis hamtuurraa kanatti isin deebise imaana gara keessanii jaalatamaa godhee kufrii fi faasiqummaa fi diliilee adda addaa isin jibbisiise amma kan itti haasa'u jiru immoo eenyu muumintoota dhugaa takaafiraatis maasiyaa huma jedhamti isaanis wooma hambisanii qaban dilii gurguddoo fi xixiqqoo hunda takkallee san hambisanii qaban gaa wayin xaayifataanii yoo gareen lama jeemmaasis garagalee rabbiin eenyutti haasa'u jira muumintootuma wayin xaayifataanii yoo gareen lama minal muuminiina ta muumintoota irraa taate iktataluu jechuun yoo wallolan muumintoota gama gama bahee walloluun minal muuminiina huma jeemmaas bakka saniifuu dilii gurguddoo hojjechuun amma silaama sibaabul muslimi fusuuqu wa qitaaluhu kufrun jeemma ergamaan alayhi salaatu wassalaami nama muslimaatiin loluun kufriidha jee dilii gurguddoodha jechuun deemuuf kufrun duuna kufriniidha yoo muslimaan loluun halaali jechuu yaadee lole kuni kufri dhugumaani kafreennummaa nuyi amma duuba asitti minal mu'miniina jee muumintoota irraa hataan imaana jara kanarraan dhabamsiif
saniifumma ayanni kun khawaarijaan karaa malee jiraachuu nu garsiisa. Khawaarijoonni maal jedhan namni dilii gurguddoo hojjennaan kaafira jedhan bakka isaan ibidda keessatti hafaa ibidduma keessaa hin bahu jechuu yaadan aqiidaa isaanii sanni balleesse laalamma. وإن طائفتان يوغري لما من المؤمنين تمؤمن توترات اكتتلوا ولولا فأصلحوا جتو ولتتولشا بينهما جدو إسالماني ولتتولشا جيم ربين فإن بغت يجون يورو الرفتي بغي جتون دانقا دبرو جتو فإن بغت يجو يوني في رو الرفتي عداهما تكان غري لماني على الأخرى تاني تيورو الرفتي maal walitti araara kana diddee nuti araaran barbaannu jettee kana gubbaan utaalte yoo daangaa jara san irratti dabarte jechuudha. Faqaatiluu jechuun lola allatii tabghii isii daangaa dabarte saniin lolaa je taroorrifte saniin ta'a walitti araarsina isin araarsina jennaan araaramuu didde san isii saniin lolaadha. Hattaa tafi'a jechuun hanqa isiin deebitutti ilaa amrillaahi gara ajaja rabbii hanqa deebitutti. Amrillahin kun kamidiru sulisani araara sanitti hanqa isiin deebitu kara garee taanii galaa lolaani jechuudha. Yoo dubbiin adda sii baatemma kun eenyu haqarra garee tamtu haqarra jira tamtu haqarra hin jirre jechuu yoo beeyte akkas taata. Yommuu lachuu sirra wal fakkaatte irraa dhaabbachuutu irra gaariidha jechuudha. Gaafamma gaafatti Aliyyii fi Mu'aawiyaa wal lolan namoonni sahaabonni gariin sirraa jidduu dhaabbatan bakka an addanaan baane jee warri firraa dhiisees jira hammoo Aliyyii wajjiin lolees jira warri immoo gama Mu'aawiyaa goree lolees jira maasiisi namuu kuma isa fakkaate fassarate garuu immoo wallolli isaan jidduu dhufuun sadarkaa jara sanii gadi hin deebisu jechuun nuti wanni beeynu wamaa jaraa beeyna sahaabi naskutu anuu wa ajra lijtihaadi nusbitu jan waan jidduu saabotaatti arkame wallola waldhabbii jidduu isaaniitti arkame nuti wanni itti nu galcheen jirtu isaan jara nurra gurguddooti. Mu'aawiyaanis nama cimaa Aliyyi ibn Abi Xaalibiis nama cimaa akkasumatti sirraa itti dhiifna malee wanni keessa nu galche Aliyyiitiitu karaarra jira Mu'aawiyaan karaarra hin jiru Mu'aawiyaa karaarra jira Aliyyi karaarra hin jiru wanni itti nu naqee hin jirtu jaan ahlus sunnati wal jamaan kana gareen gariin ammoo kuttee tasawubaa sanitti jallattees jirtimma. Shi'aan faan tanumaani karaarraa mayxe jechuudha. Maal goonaree nuti immaa wanni tanaan nu ga'e hin jiru jara hundaafuu Aliyyiis nama cimaadha. Bakka Quraanaa fi hadiisaas ni beekaa wooma laalee lolee. Mu'aawiyaanis akkasuma maasii sahaaba rasuulaati nama cimaadha. Inninis wooma fassareeti seeti malee akkanatti lollee jarri qullachuutu maal jenna mujtahidii nama mala dhawachuu danda'u tokko jechuudha. Warri lola san irratti hirmaate hundinuu warra sawaaba qabu jenneetuma biraa gara galla nuti jechuudha. Kamaarkii qabu waan nun ta'iniif nuti akkasuma firraa dhiisuu qabna. Amma immoo asumattuu muslimtoonni lama gargar ba'anii wal lolan saniin amma islaminaa irraan bahanii imaana irraan bahanii jechuu jiran marabbummaanu. Garuu immoo nuti yoo gareen tullamaan wal loltee araaraaf jidduu bu'uu qabna walitti araarsina. Takka immoo araaran fudhadhu jettee yoo araaramuu diddee kara taanii galleeti isii sana laaffisuu qabna jechuudha. Fa'in faa'at jechuun yoo deebitee gara ajaja rabbii yoo deebitee faasilihuu walitti tolchaa beeynahumaa jidduu isaan lamaanii walitti araarsaa jemma. Bila adli jechuun haqumaan walitti araarsaa jechuudha. Loogiin hojjetinaaf deema baramma. Waaqsituu jechuun walqixxee isaa jara lachuutu. Isin amma kadhaabbattanii haqumaa dhaabbachuu qabdan malee garee tanaatiitu irra dhiyaataa tun ammoo narraa fagoodha. Sana fira kiyyaa keessa jira sana ammoo firri kiyya keessa jiru wanni jiru isin keessa dhufuun qabdu jechuudha. Maal laaluu qabna nuti haqa jidduu isaaniitti hojjechuu qabna. Loogiin nu keessa jiraachuun qabdu jechuudha. Shira hojjechuun qabnu bakka tana keessatti inna Allah yuhibbul muqsitiin rabbi warruma haqa hojjetan jaalata je. Muqsit jechuun qisxiidha ogaa jennee haqa jechuudha. Warra sirrii hojjetan warruma haqa hojjetan san jaalata. Innamal mu'minuuna jechuun muumintoonni guutumattuu ikhwatun obboleeyyanuma. Eeyyuwa jarri qullamaan hiikkaan isaanii tokkuma. Dubbii tana tolchuu fi hara feeteenuu deemi jechuudha. Amma laa aqsata yoonii fi jaan
haqa hojjete jechuma kun wal qixxeessa jechuma takkuma kun hiikaan isaanii dubbii jabeessuu dhufe immoo inni bil adli je'ee waaqsituu je'ee irra deebi'uu waan kana bakki tun bakka jabduudha. Ati immoo nama wal qixxeessuun baay'ee namatti ulfaata wanti takka keessa dhufuu hin dhabdu waan saniif keessa haqii jechuu fi jabeessuu jecha fidee innamal muuminuuna jechuun muumintoonni guutumattuu ikhwatun jechuun obboleeyyanuma jee innamaan tun adaatu hasriin muumintoonni cuftummaanuu obboleeyyan jechuudha. Saniifuu muumina keessa kun obboleessa kiyya kun ammoo kiyyaa miti wanni jettuun jirtumma atiis muumina taanaan jareenis muumintoota taanaan isin hundinuu waliif obboleeyyanuma walitti diinaa miti jechuudha muslimni fa'aslihuu tolchaa beeynaa qawwaykum jidduu obboleeyyan keeysanii walit tolchaadha isaanii wallole walittin dhiisinaa wattaqullaha rabbi sodaadha ammoo hoggaaniif walit tolchitan la'allakum turhamuuna rahmata godhamtanii dhuga sodaan rabbii jiraannaan akkasiin rahmata harkattanii nama wallolu muumintoota gargar adda fottoqee wallolu walit dhiisuun bakka saniifuu dirqama nurra kaayame walitti araarsuun barbaadamaaf dhuguma yoo wallola waan biraa dhufa jidduu tanatti namoota baay'ee miidhama namoota baay'ee dogoggora saniifuu wanni sun daftee dhaamuu qabdii waan jiruuf isin hundi obboleeyyanii jedha rabbiin karaa inni deemee ilaali muumintoonni hundinuu obboleeyyanii ija ijaan ilaalinaa jechuudha. Xiqqaallee ta'u guddaallee ta'u bareedaa ta'u fokkataa ta'u qallaas ta'u furdaas ta'u gabbataa waan fedhe haa ta'u ijuma takkaan laaluu qabda. yaa ayyuhalladhiina aamanuu ammallee maalti deebi'e yaa warra tokkichummaa rabbii dhugoomsitan laa yaskhar jechuun hin qishinin je hin ashin qishnaa jechuun maali tuffachuu jechuudha. laa yaskhar jechuun hin tuffatin qoomuun jechuun namni dhiiraa tokko min qoomin jechuun ummata dhiiraa tokkorraa jechuudha. qoomuun kun dhiirarra bu'aa jaan ammaasitti booda gaddeemee maal jechuuta inni nu walaa nisaa'uun min nisaa'in jechuuta. Amalaan namoonni dhiiraatiis namoota dhiiraatti qishnaan godhin walin lakkafin jechuudha. dhiirti dhiiran lakkafin qoommi jechi jiru kun shaaraawiin maal jee qoommi jechi jiru kun maakuuzu minal qiyaami je dhaabbatarraa fuudhame jechuudha. Namoonni tokkummaa walitti dhufanii yoonii fi garee takka ta'an waan takka hojjechuu ni danda'anii harakaa sochii garsiisa jechuudha. Namoonni kun jechummaan qoomii jiruufu yaada wal gargaaru manni qabaannaa waan takka hojjechuu waan danda'aniif kaka'umsa tokko keessa jireechuu fi qoomii je saniifumma kun asitti duuba eenyu dhiira jechuudha. laa yaskhar jechuun hin qishinin laa yaskhar jechuun hin tuffatin hin qishinin qoomuun jechuun gareen dhiiraa takka min qoomin jechuun garee dhiiraa ta biraatti qishinaan godhiyya. asaa jechuun ni mala ayyakuunuu ta'uu ni mala jarri isaan qishinaatti godhan sun khayran minhum isaanirra caaloo ta'uu ni malala. namnummaan ati qishinaatti gootu akka nama sirra caalu ta'uun ni mala. namni ati lakkaftu tokko nama sirra jabaa ta'uun ni mala. yoo asaan inumaa hoggaa rabbi irraa dhufte asaa dhugaadha je dhuga jenneetis fassaruu dandeenyaa jedhan. ayyakuunuu ta'uun khayran minhum isaanirra caaloo ta'uun dhuga dhuguma silaayis nama qishinaa nama godhurra akka qishinaan itti godhamtu santuu irra jaba kun beekama. dhuga atimmaa nama arrabsu ta'uurraa arrabsamaa ta'uudhaatiitu irra fudhatama qabamma. maaliif namni nama arrabsu suni zaalima ta'uu deema karaan ala yoo si arrabse zaalima inni kun ammoo maali mazluumi jechuudha. asaani malaa ayyakuunuu ta'uun jira khayran minhum isaanirra caaloo ta'uun ni mala. walaa nisaa'uun jechuun dubartoonninis qishinaan godhini min nisaa'in dubartootarraa. asaa jechuun ni mala ayyakunna jechuun dubartoonni kun sun warri qishinaan itti godhamu sun ta'uun ni mala. khayran minhunna isaanirra caaloo ta'uun ni mala. saniifuu wali qishinaa godhuun hin barbaachisu. jechi nisaa ijuu kunoo eeysarraa dhufe jaan maakuuzu minal qu'uudi jaan kasimi hareefuun sanaa qawmii jenne warri deemee lola adda addaa irratti hirmaatee bakka diina firraa dhoorkee waan jabdu hojjetu eenyu dhiira yoo taatu saniin qawmii je. nisaayin ammoo qaayidii warra tattaa'u jechuudha. maali isaan bakkuma jiranitti woomarra kaayaman qofa ta'anii jabeessuudha jechumma. saniifuu nisaa'ii fi qawmiin
walii faallaadha. Qoomiin dhiira yoo ta'u nisaayin ammoo dubartoota irratti oolchine jechuudha. Walaa talmizuu anfusakum walin arrabsinaa jemmaas. Talmizuu jechuun hin arrabsinaadha. Anfusakumiin nama akka keeysanii je. Nama biraati anfus je'ee kuma kee godhe jechuudha. Maaliif haadha abbaan keeysan tokko Aadamii fi Hawarraa argamtan isin hundinuu akka lubbuu takkaatii jechuuf deemamma. Walaa talmizuu jechuun eeyyuwa hin hamatinaa jechuu. Lumaaza hoggaaniifi jenne waylun likulli humazatin lumazatin je. Amma bakka sanitti humazaan maali lumazaan maali jennee odda baafnee laalle amma kun walaa talmizuu je jechaan nama tuquudha laalamma kun abalu kun ban nama akkanaati walin hamatinaa jechuuf deema baramma. ولا لا يغتب بعضكم بعضا جچماف ديما ولا تلمزوا ان الربسنا بعضكم جچ نسدغ انفسكم نموتك خيسنين الربسنا جي بقى ولنمتنا والدوبام تودا ولن دبتنا دا ولا تنابزوا جچون ولجامنا جيماس بالالقاب جچون مقا قوسا فكتادان القابين كنما maqaa salaati ittiin beekamtu odoon ta'in maqaa qoosaadha. Isummaan tunuu sababiin itti buute ergamaan alayhi salaatu wasalaam gaafa jalqaba Madiinatti galan warra Madiinaa keeysaa nurraa nama maqaa sadi qabuu jira, lama lama qabuu jira. Maqaa baay'ee walii baafnee turree jedhan aadaa warra Madiinaati jedhama. Laqaba adda addaatiin wal moggaasuun aadaa isaanii taanaan ergamaan alayhi salaatu wasalaam hoggaachi galu nama tokko maqaa meeqaan tam qabu harka jechuudha. Hoggaan maqaa maqaa kana ayyaame bari inni maqaa kana hin fedhu. Maqaan kun maqaa qoosaatii hin fedhu. Duba eenyu maqaan isaa abaluu bar. Yoo san ayyaame maasiif bar kana hin fedhu inni jechuun lafa guutemma. Bakka sanatti rabbiin irraa dhoorke walaa tanaabazuu jechuun waliyyaamina bil alqaabi maqaa qoosaatiin ilal qoosaa kana keeysaa arraba fa'aa jira. Amma kan irraa dhoorku jiru laqabaa jechuun durumaanuu maayusheeru zamma awil madahayan arraba yookiin faaruu beeksisa maqaan sun Zaynal Aabidiin yoo jennimma kun maqaa bareedaadha. Laqabaa bareedduu abbaalleen jaalatu. Amiirul Muuminiina yoo jenne kunis laqabaadha. Laqabaa bareedduudha kun garuu immoo asuma keeysa garagalanii laqabaa akka malee fa'aan funnaaqati faaja funyaan gaalaa faajanii nama yaaman. Kasimi saniifuu waraabeysa faajanii wal moggaasan amma wantoota adda addaa laqabaan maqaan adda qoosaadhaa kun maqaa baay'ee jira akka naannootiin wal dhabuu danda'a. Yookiin fakkeenyaaf gabaabaa faajaniituma yaaman dheeraa faajaniituma faa yaaman amma namni garii yoo dheeraa ta'e fakkeenyaaf dheeraa jettee dheerinaa isa moggaasuu kana hin fedhu faa taamma inni. Kasimi san odoon ta'ii yoo maqaan isaa Muhammad taate sanuma ayyaami dhiisi bakka yoo Ahmad taate Ahmaduma ayyaami malee maqaa biraatti moggaasinii. Walaa tanaabazuu waliyyaamina bil alqaabi maqaa qoosaa kana bichin seeneen bi'isal ismul fusuuqu bi'isal ismu jechuun maqaa waa fokkatee jemma. Al fusuuqu jechuun maqaan seeraan ala bahe jechuudha. Fusuuqu jechi jiru kuni maali? Seerarraa bahu sirriirraa bahu amma laqabaan sun laqabaa sirriin tahiyyoo taatemma maqaan qoosaa sun maqaa fokkataa yoo taatemma faajir faa waliin ja'a kaafir faa waliin ja'a faasiq faa jedhanii wal yaaman jallaa faa jedhanii wal yaaman bakka kun ammaa maali dubaree maqaan akkanaa kun garuu immoo araboota biratti wanni kanaa kun baay'ee beekamtu A'amash faa jedhanii wal yaaman amma A'amash jechuun nama hogguu takka bococoon yeraan dhabamne jechuudha. Kana maqaayee bakka taa'anii maal godhanii wal yaaman himaar faa jedhanii wal yaaman amma waan Iyaad ibn Himaariin jaameetu kun kitaaba irraa uciisaa beekte himaar faa jedhanii sakri faa jedhanii wal yaamanii sakri jechuun maali dhagaa duudaa jechuudha. Nama tokkomma dhagaa yoo jettee ni fedha namni hin fedhu. Saniifummaa maqaaleen akkanaa kun hafuu qaba. Maqaa bareedaan namni maqaa qoosaa yoo taatellee qoosaa bareedduu wal yaamuu qaba. Bi'isal ismu jechuun maqaan waa fokkatee je. Alfusuuqu jechuun maqaan faasiqummaa if keessaa qabu. Seeraan alaa sun waa fokkatee jechuudha. Laqabaan tun laqabaa seeraan alaa baannaa jechuutti akeekuu jira. Yoo bi'isal ismul fusuuqu maqaan faasiqummaa isinii kennamuun fokkate jenna.
yoo deemtanii laqabaa fokkattuu saniin maqaa qoosaa fokkataa yoo nama yaamtan faasiqa taatan ajaja keenyarraa baatanii biisal ismul fusuuqu maqaan faasiqa ijaamu sun isinii kennamuun waa fokkatee baadal imaanii eega amanuu keeysaniiti waan akkanaatti hin galina maqaa fokkataan waliyyaa minaadha waman lam yatub namnin deebii waan kanarraa kan tawbatin fa'ulaa'ika humu zaalimuun isaanumaatiitu if miidhe malee nuti isaan hin miine amala wantoota baay'ee dubbatee rabbiin achi booda kana jee jechuudha wanti kun hundinuu zaalima nama godha jechuu bakka ati immoo maqaa akka maleetti nama moggaasuun akkasumamaasis nama duubatti nama hamachuun nama arrabsuun namatti qishinaa godhuun wal tuffachuun kun hundinuu zulmiidha jechuuf deemamma itti ida'een maasiisi jamaal faa jamsi yoo goone kamii jamsiin sunii kan saa maali jennee qorachuu qabna gaa duuba kasimi gabaabsuurra amma fakkeenyaaf araboota biratti tarkiima jedhanii tarkiimni beekama kasimi amma laa fakkeenyaaf tarkiiman ihzif akhiral munaadaa kayaa su'aa fi man da'aa su'aadaa jedha tarkiiman jechuun irraa muruudhaan ihzif jechuun gati je akhiral munaadaa nama yaamtu tokko gara dhumaarraa muruu ni dandeessa meekan faa jenne su'aa faa jedha eenyu yaamu jira su'aada yaamu jira daalirraa dhiifne jechuudha kasimi abdurrahmaan faa abdurree jedha hin tolummoo kun abdurree reen kun maali ree eenyu inni reen maqaa rabbiitu yoo jette si waan biraa ta'e eksiidha kun kasimi abdurree jennaan maqaa rabbii keessa tarkiima yoo goote immoo siirutti gaafatama mee muhammad faa yoo taate maasiis maammee jiime kasimi maammeen kun garam deemu deeman maasiisi ati abaduu walumaa galatu tarkiimni jira tarkiimumaa jecha yoo kajettuun taate uumaan qabdu irraa murteetuma jaalala fa'aa jecha maammee jenna aammee jenna kasimi kuni uumaan qabu dhugaadha amma maqaan tarkiima godhuun taanis jira amma fakkeenyaaf maqaa rabbii fa'aa walakka mureetiin dhiisoo jette amma abdurreen baay'ee nama rifachiisa abdurrii jennaan reen kun maali ree dhiiroo kunni abdurrii gabricha riidhaa jechuudha suni tarkiimni dhorkamaa miti dhugaa garuu immoo akkaataatti tarkiima godhan qaban malee akka hundatti miti na maqaa tarkiimaa toluu jira malee maasiisi maqaa hundaa miti cufa akkas godhuun hin barbaachisu kayoo tarkiima goote hiikaa biraa fidummoo arraba namticha kana agarsiisu firraa eeguu qabda isumaanuu jaliil jedhan kasimi abdulaziz faan ammaasiisi aziz jedhan asumaa fudhatanii kasimi tunillee wooma hiikaa qabaata akka waanchi kuttee ammaatee miti amma fakkeenyaaf jaliil jechuun namaanii jechuun ni dandeenya sifa akkanaa namaan bakka aljaliilu manjiin malee aliyootti na hixee sifa rabbi sanittichi deebiti aziz jennaan ammaasiisi innahu rajulun azizun jedha nama roorroo dhorkatuu danda'u tokko jechuudha kasimi kun rakkinan qabu garuu immoo abdurree jettee hedduu bar maqaan akkanaa yeroo biraa ammantaa dhabama malee baay'ee jira jara kam jalaa uwwaatu miti abbichi silaayisi maqaa fokkataa waan fedhu ati immoo maqaa fokkataa yoo si yaamanni feeta hin feetu kasimi saniifuu uwwaachuu odoon ta'in kanuma jalqaba moggaasu kana dhorku jiramma kaisii saniin nama yaamu dhorku jira abbichi sun kan feene yoo ta'e jechuudha bar yoo inni fedhe immoo uumaa takka rakkinni hin jiru garuu immoo maqaa hoggaanii fi moggaafattan maqaa bareedaa moggaafadhaa jee maqaa laalteeti moggaafta malee akkanuma waan garte dhagaafaa namaan hin jettumma harreefaa namaan hin jettu waraabeysa moggaaftu qilxuu fi waddeeysafaattichi naman baaftu qaba kun muka isaa maal godha namtichi yaa ayyuhalladhiina aamanuu yaa warra tokkichummaa rabbii dhugoomsitan ijtanibuu jechuun fagaadhaa kasiiran jechuun baay'ee minazanni ilaalcha fokkataarraa ta'e baay'ee isaarraa fagaadhaa jechuudha zanni jechuun nama tokko hamtuudhaan shakkuu jechuudha zanni hoggaa jennimma hamtuudhaan nama tokko shakkuu jechuu minazanni jechuun ayyee baay'ee shakkiidhaarraa fagaadhaa inna ba'da zanni jechuun gariin shakkiidha ismun jechuun diliidha matummaan isaatu
garuu immoo shakkiin hundi dilii miti. shakkiin waan qabattu qabdu umaa rakkinan qabdu sun inna ba'da dhanni ismun jeema rabbiini hadiisa keetti immoo iyyaakum wadhanna fa inna dhanna akzabul hadiisi je hamtuudhaan nama yaaduun tokko nama shakkuun akkanuman lafaa kaatee odoo waan qabatte hin qabne kan lafaa kaatee nama shakkuun bakka kun waan biraati jechuudha. akzabul hadiisi jechuun irra kijiba haasawa qalbii keeysaatii je hundaa mitimma isummaan sunuu shakkiinis tawaan qabduu jira tunimammoo lamma ijtanibuu kasiiran min adhanni jeema rabbiinu hundarraan dhorkine baay'ee siidhaarraa fagaadhaa je malee inna ba'da dhanni jechuun shakkiin gariin ismun jechuun diliidha waan jenneef asarru wallaalle malee silaa dhannii fi shakkii waladda sadarkummaan isaaniitu dafagoodha. amma dhannii keeysa probabilitiin waan kanaati beekuudha guddoodha jechuudha. saniifuu bakka kanatti immaa maal haa jennu ilaalcha fokkataa jennee of asirreessaa deemammayi walaa tajassasuu jechuun hamtuu waliin barbaadinaa je tajassus jechuun maali CIA taatanii hamtuu walitti hin barbaadinaa tajassusaa fi tahassusni wal fakkaatama yeroo baay'ee fatahassasuu min Yuusuf barbaadaa je amma gaafa jiim qabu kana jaasuus jechi jaasuus juumaa asirraa dhufee jaan kunimma hamtuu barbaadu jechuu jaan tajassusni tahassusni immoo yeroo baay'ee khayrii wajji wal qabataa jaan saniifumma kun hamtuu walii walaa tajassasuu jechuun aybii waliin barbaadina walaa yaqtab jechuun hin hamatin ba'dukum gariin keeysan ba'dan gariin hamatin walin hamatina hameeti jechuun maal jechuun dhiiroo zikruka akhaaka jeergama alayhi salatu wassalaami ati obboleessa kee dubbachuu bimaa yakrahu jechuun waan inni jibbuun dubbachuudhaa je waan inni jibbuun fedhu waan inni qabu taatan inni hin qabne taamo miti jechuun wooma inni qabu ta'ee tan inni jibbuun dubbachuu jechuudha. garuu immoo ghaybaa jechi yoo kanarraa hoggaa fudhanne isa bira dubbachuudha moo isa duuba isa dubbachuudha dhiiroo hadiisa definition hadiisni kanarraa hoggaa fudhatte feetu isa bira jiraatta feetu isa duuba jiraatta jechuudha. zikruka akhaaka obboleessa kee dubbachuudha bimaa yakrahu wooma inni jibbuun dubbachuu yoo waan inni qabuun dubbadhe hoo je'ee gaafate saabichi tokko maal jeen ergamaan alayhi salaatu wassalaami dhuga sanumaatiitu hama jaama kan inni hin feene sanii waan inni hin qabne yoo dubbadhe hoo kami jennaan inumaa sun faqad bahattahu kijibaa warra keeyse yeroo san hama bira kuttee dubbiin kijiba cubbuu isarra kaayuu taatee jechumma hama hoggaa jenne waan namni hin qabne namaan jechuu miti tanuma inni qabu tan inni hin feene isaan jechuudha malee waan inni hin feeneen isa dubbachuu tanuma inni qabu taniin tan inni hin qabne taanaan ammoo kijibarra keeysee hamarra guddoodha dubbiin suni dabil taate jechuu dachaa taateeti ilaalamti diliin isiidha. amma duubaree nama dubbachuu fi nama bira nama dubbachuunis kana keessatti himma takkuma ta'uu deemti hama gizee jenne abbaa birattis ta'u abbaa duubattis ta'u waan inni qabu tan inni hin feeneen isa haasa'uu saniitiitu hama jaama waan fokkattuu baanna malee immoo gaariidhaan isa dubbachuu namni hin feene jira dhiiroo si duubatti imma namni toltuudhaan si dubbachuu namni hin feene waan jiru waan qabu ta'ee tan inni hin feene tan isaan dubbachuu hin barbaanne baanneeti jechuudha. garuu immoo walaa yaqtab jennaan ghaybaarraa fuudhame innummaan kunuu fageenya isa duubatti isa dubbachuu warri jiru jira zaahirumaa diidaa san jala deemuu tura jira immoo walaa yaqtab jechuun hin hamatin ba'dukum gariin keeysan ba'dan jechuun gariin hamatin je'erraa dhorkeeti rabbiin akkatti nusne ayuhibbu jechuun meeni jaalataa je ahadukum tokkoon keeysan ayyaakula nyaachuu ni jaalataa je lahma akhii foon obboleeysasaa nyaachuu ni jaalataa meeysan jechuun isaa du'e obboleeysasaa ha du'e nyaachuu ni jaalataa himee tokkoon keeysan mee firra dhaaba gallaalaa fakariitumuuhu yeroo sanuuni jibbitan kun namni hundi ka jibbu beekama fakariitumuuhu jechuun sanuuni jibbitanii isaa jiru hoo maaliif nyaachuu feetanii jechuuf deemama kun imma nama tokko hamachuu jechuun foonuma isaa nyaachuu wajji wal fakkaatti jechuu garsiisu wamma rabbiin waan nuti ni fokkatti jechuu beeynu nutti hime jechaadha akkuma hadiisa keessatti jechuu namni kennaa takka namaa kennee
waan kenne san keessa deebi kalkalbi jechuun akkuma saree yaqi'u jechuun haqqisee summa ya'uudu fi qee'ihii je haqqisaa san keessa deebi'uuti je deebi'ee isuma san nyaatuuti je kunis amma akkasumatti ayyuhibbu ni jaalata amma ahadukum tokkoon keessan ayyaa kula nyaachuu lamaa keefoon obboleessa saamee ittan isaa du'e nyaachuu ni jaalataa je fakariitumuu hoggusuu ni jibbitanii amma duubaree maaliif nyaatarree isaa machuunis akkuma foon isaa nyaachuuti jechaadha. Wattaqullaha rabbi sodaadha waan akkanaa kanatti hin galinaa. Inna allaha tawwaabun rahiim. Rabbiin akkaan namarraa tawbaa ni fuudha. Rahiim namaa rahmata godhaadha yoo waan kanatti galtanii jiraatan gizeen tawbadha jechuudha. Garuu immoo tawbaan hamaa maalii ni dhiiromee tawbaan isiidha. Abbichuma san dhayxee hayyama gaafachuu abwaamtuunis dubbadhee dhiifama naa godhi jetta jechuudha. Kun immoo jedhu ulamaa'onni yoo namtichi ati waan kana hoggaatti himte nama lolle yoo ta'ee jan yommuu nama lolee maasis hamtuu biraa hojjetu ta'e yoo isummaan tunuuta hamtuu biraa fiddu taate irraa dhaabbatteetuma isa duubatti isumaafuu araarama kadhatta yaa rabbi narraa waa tawbaati yanarraa qeebali jettee isaafis araarama kadhachaa teetiifis araarama kadhachuudhaan cufta malee badii biraatti namticha san hin galchitu jedhan ulamaa'onni bakka kanarratti hoggaasawan. Eeyyuwa qabaachuu danda'a irra ragaa ba'uu deemtami sa kana gaamma riyaada keessa dhaynee hama keessa akka halaalii jiran isummaanoo kasimi amma fakkeenyaaf irra ragaa ba'uudhaaf jecha waan inni qabu qucu gootee lafa keessa waa takka tun rakkinan qabu fedhu waan inni fedhu ta'a fedhu san inni hin feene ta'a san lafa kaa'u keessatti akka rakkinni hin jirre riyaanni gubbaarraa kaasee hanqa jalaatti haa ta'ee fixee san ammaas riyaada keessa dhaynee ilaaluu qabna jechuudha. Dhuguma kun imma rakkinaa itti si geesse imma wakaana rajulan aamaa jamma jedhi saabotaatu inni sun rajulan aamaa jechuun gurbaa ija hin qabne ta'e maaliif kun maaliif barbaachise bakka kanatti himuun isa san waan inni ta'e namaa himuufi malee isa xiqqeessuufi miti jechuudha. Saniifumma bakka ibsuun barbaadametti ibsuun rakkinan qabdu irra ragaa ba'uudhaaf ibsuun rakkinan qabdu eeyyuwa takkan akkasii sun keeysaa baatii jee ulamaa'onni keeysaa guuranii jiranii kana riyaada keessa dhaynii hatannaan. Yaa ayyuhan naasu jechuun yaalmaan namaa innaa khalaqnaakum nuti isin uumne amma rabbiin la jeneraalii waan namni irra wal dhabu himeeti ilmi namaa kun hundeen isaa takka garagalee nu himuu deemala. Innaa khalaqnaakum nuti isin uumne min zakariin jechuun dhiira tokkoo fi wa unsaa jechuun dubartii takkarraa isin uumne je. Aadamii fi hawwaarraa isin uumne waja'alnaakum jechuun isin goone shu'uuban jechuun saboota adda addaa isin goone je. Shu'uub jechuun amma sha'abu Oromoo yooniif jenne saba Oromoodha jechuudha. Shu'uuban jechuun saboota adda addaa isin goone saba adda addaa waqabaa'ila jechuun akkasumaasis gosa isin goone qabaa'illi shu'uubarra xiqqaadha jaan. Lita'aarafuu jechuun akka waliin beeytaniif jecha dhuguma abalu kun gosa abaluuti abalu kana jee namni ka wal beeku hundee walii ati imma fakkeenyaaf namarraa taate si beekuun barbaachisaadha bakka. Lita'aarafuu akkuma waliin beeytaniif malee akka walitti hin dhaadattaniif miti akka waliin tuffattaniif miti inna akramakum irra kabajamaan keessan ammoo indallahi rabbi biratti atqaakum jechuun irra rabbi sodaataa keessani gosummaanii miti bakka dhiigaanii miti kan isin kabajamtan lokeeshina bootaadhaaniiti miti maasiisi irra kabajamaan keessa rabbi biratti atqaakum jechuun irra rabbi sodaataa keessani innallaha aliimun khabiir jechuun rabbiin beekaadha. Aliimuunis beekaadha kabiiruunis beeka akka waa hunda beeka jechuudha. Saniifuu tuffiin namaa isin keessan jiraatin gosaanis ilaaltanii naman tuffatina bifaanis naman tuffatina lokeeshinarra dhaabbattaniitis naman tuffatina jechuudha bakka. Ani Suudiidha ani Araba ani Maareedha bannuti warra kanaati jedhanii qoma dhawwachuun sun hin jirtu. Qaalatil a'raabu tiifattoonni ni jettee warreen horii tiifatan sun amannaa jechuun amanne jedhan. Maaka jarjaran dhiiroo amma jarri kun jalqab moggaa amantii dura seenanii amanne jedhaniituma tanaan orihan jechuun majarri kuni ni jarjaran maal jennaan sadarkaan ga'inii fi kennaniidha. Qul jeeti yaa ergamaa kiyya lam tu'minuu jechuun isin ammaa duran amanne hin amanne ma duree walaakin quuluu ja'a
aslamnaa jechuun islaamoyne faaja'a malee amannaa sana dhaabaa jechuudha. maal jechuuf deemnare islaminaatu generaalidha jechuudha. imaanni immoo specific islaminaa keessa dabarteeti imaanatichi baataa jechuu nu garsiisu jiraa jaan amma inni kullaa namni tokko amane jechuuf imaanni keessa gad dhaabbatuu qaba jechuu islaminaa keessatti hoggaa cime lakkuun deemee jechuu islaminaan gubbaarraa tanarraa mul'atti dhugaa kasimi isuma tanaatiitu keessa hoggaan isa kaatee dhufte immoo imaana ja'amtii jechumma. ولكن قولوا جاء اسلمنا جچون اجج ربي جل بوتمنه يو خيار کا خننه يچوكا اجچا صداف سيفي فا صداف جچ اسلاموينه ولما يدخل الايمان ايماني اما درن سين في قلوبكم قلبي تيسن كيسن سين مدره اسلاموينه جاء اسلمنا مچوني دنديتني غرومو ايمان مچون دنديتن ايمان نمانو بروان نمرتي ما سيمتني متوري نمانو كنيفو جرقنما وربك غدوني بربادي جان himachuu isaan barbaannaa wanni sun irraa fokkattee ammuma amantii seenanii ammuma nuti muumintoota jedhanii qulqulleessuu tanaatun tahini dabar wa in tuti'u allaha yu ajaja rabbii goota wa rasuulahu ajaja ergamaatis yoo goota la yalitkum isin duraan irrisu rabbiin min a'maalikum hujii teeysan irraa shay'an waa takkallee isin duraan irrisu irrin hin jiru huma hojjedhaa isin bakka rabbiin ni beekaaf deemar inna allaha rabbiin ghafuurur rahiim nama raamata godha jecha isin irraa beekanaafis toobadhaa jechuudha baramma ifdhaaduu keessa jira kun hin barbaachisuudha innamal mu'minuuna jee muumintoota dhugaa himuu deeman magaragalee yeeyyu walaa tamuutunna illaa waantum muslimuun jee dhugaadha kasimi yeeyyu yeeyyuwa yoo islaminaan hin jiraatin imaanni kan jirre beekama hogguma hundaa'u imaanni irra ispeesifikiidha jedhan ispeesifikiidha jechuu bakka amma laal hadiisuma Umar san keessatti hadiisa Jibriil keessatti deebitee ilaaluu dandeenya. Jibriil dura maal gaafate islaminaa gaafate jechuudha. Islaminaa irraa ka'ee jara ispeesifikaalitti ciqute jechuudha. Imaana gaafate isaana gaafate jarri kun hundinuu eessa keessa gala islaminaa dura jira jechuudha. Islaamoytu malee imaanatti hin baatu. Namni tokko makkanumatti odoon salaanne odoon soomanne ammuumina jee yoo taa'e kun kijibaadha malee dhugaa miti jechuudha. Saniifuu salaata fa'aa jira islaminaa keessa yoo isiin qabaanne ati kaafira kataatu jira jechuudha. Bakka eega cimte booda imaanatti baata malee kuni taargaan akkanaa kun akka namaan kennamu waan ittiin nama dhaadatanii si mitimmaa keessi. Imaana ragaa ba'uu hin dandeessu barinuma. Imaana ittiin galina ergamaa biratti namoonni meeqa bakka nama dubbatee inni kun muumina ta'uudhaan beeka jennaan akkanan jiin islaama ta'uu isaatiin beeka ji'ii jeen jechuudha. Saniifuu imaana nama ragaa ba'uuf waan irra dhaabbattee ragaa baatu jira malee jechuudha. Innamaa yaamuru masaajidallahi man aamana billahi. Isaa masgiida deemaa oolufaa hoggaa gartee namni kun nama imaana qabuutu akkasuma masgiida deemettee muumina jettee ragaa ba'uu dandeessa yeroo sanii. Imaana ragaa ba'uu dura islaminaateetu gubbaarra mul'ata atiin deemuu dandeenya. Innamal mu'minuuna jechuun mu'mintoonni dhugaadha. Alladhiina aamanuu billahi wa rabbii fi wa rasuulii. Ergamaa rabbiitti amananii summa lam yartaabuu eeganaa kan shakkiin ijee bakka. Eega amanan boodan shakkine wajahaduu jechuun qaqabsaa'uni bi amwaalihim qabeenya isaaniitii fi waanfusiif lubbuu isaaniitiinis fi sabiilillahi karaa rabbiitiif warra qabsaa'an san muumintoonni dhugaa kana ulaa'ika isaan kanaatiitu humus saadiquun warra dhugaa dubbatanii jechuudha. Jecha isaanii keessatti warra dhugaa dubbatu warra kanaa kana je qul ji'a tu'allimuuna allaha sarabbitti odeessitanii jeen tu'allimuuna jechuun tukhbiruunahu jechuudha. Rabbitti himtaniisa bidiinikum jechuun amantii teessa rabbitti himtaniisa ji'iini gaafa lolaa baramma wallahu ya'lamu jechuun rabbiin ni beeka maa fi samaawaati wa maa fil ardi waan samii torbanii dachii keessaa hunda ni beeka yoo dhugaan amantaniis yoo kijibaan amantaniis hin beeka maal godhuu rabbitti himtan wallahu bikulli shay'in aliim rabbii waa hundaa'u beekaadha yamunnuuna alayka jechuun sirratti himatanii bar jaruma san loluu jiran mallee yaa ergamaa kiyya sirratti himatan an aslamuu islaminaa isaanii sana sirratti himatu jiranii jee isaan qul ji laa tamunnuu alayya islaamakum islaminaa teeysan irratti himatinaa ji'iini balillaahu yamunnu alaykum inumaa rabbiinu isin irratti himatu jira kuno balillaahu idraaba godhe tanaami dubbiin tasilaasaa ontana balillaahu jechuun bar rabbiin yamunnu alaykum isin irratti himatu jira an adaakum isin qaceelchuudhaaf lil imaani
gara imaanaatti ilaalamma isin qajeelchuuf amma karaa imaanaa qabatanii jiran silaa egaa islaamoyte taanaan imaanatichi deemta unoo rabbiinuu tana isin irratti himatu jira isin maal godhu himattanii ergamaa irratti jechuudha in kuntum saadiqii yoo ka dhugaa dubbattan taatan imaana qabnaa kanarratti yoo dhugumaan ka jettan taatan rabbiinuu isin irratti himatu jira tasa rabbii sanfaaf irraa eegaa malee awwaan irratti himatan hin qabu kan islaamoytaniifis naamiti kan amantaniifis naamiti mataa keessaniif jechuudha inna allaha ya'lamu rabbiin beeka ghayba samaawaati wal ardi jechuu waan samii torbanii fi dachii keessa fagaate tanamarraa fagaatte jechuu malee ta'isarraa fagaate hin jirtu wallahu basiirun jechuu rabbiin arkaadha bimaa ta'maluun waan isin hojjettan hundaahu ni arkaa galata isinii galcha